ni barbaadate doolaara 10,000 sarraafarra nuunotiin anja. Yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin ba'u jaanis biyyarraa maallaqa kiyya ka jiru asitti deebiseetiin maallaqa san qaba. Dhufee maallaqa yaaddoodhaan baasan san naa kannaa je'ee kannaniif irra caala akka hiyyatti. As baasee yaaddoo bikka inni jiru ilmaan irra halaala isa kaa'urra inni as bahee maallaqa sila araba. Faraan argachuun duratti ana argattee faraan sanuu argattaa beekte. Mandichi jiraan sina kutaa. Yoo ka boode iyyuu teessitee amma harka keessaa baafadhu faraan tokko miikee jiru. Fayyadamtoota Kongo bu'aa mata takkaa fi tanillee taatu waan ta'ee ibsirree. Karaa nagaya rabbii haafitu jenneeti du'aayii bakkuma jirtan irraa godhaadhaa namu hundinuu. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftootaa fi daawwattoota keenya jirra jirtu isin jecha asumaan bakka jiraattan bakka jiraannee walumaanuu gartee irraan tana waan haasawa qilleensarra deemaa jiru haasawa yaaddoo sabaa ilmaan isaa keessaa fuudhamee gartee mana hidhaa jiraa jechuudha dhagayaa jirra. Haasawni kun torbaan tokko deemee jira. Torbaan tokko deemee jira maal irra ga'ee waan san irraa dubbachuuf yaana naafi kuno abdiis mee daawwattoota. Aywa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaadha hordoftoota fi daawwattoota keenya Najjaash isin jecha. Dhugaadha edillee waa'ee yaaddoo kana aareet maaliin dubbii mucaa Faransanirraa waan inni jeebidduu isaa isin dubbisiitiin jira jirtanii arras deebiteetuma dubbii mucaa kanaa tun dubbii gurbaa kanaa tun karaa afaan siidhaan na dhibee hedduu daranuu na aarsu jirti hedduu baay'ee na aarsu jirti akkamitti maan haasawuu jiru waan godhamu jiru. Mul'achuu isaa tanaas wanni isaa dubbatee an bakka tanaan jira jee an akkanatti hin jira waan akkanaatiif hin hidhamee tana jee wanni dubbatee takka lama hin jiru. Afaan hin mul'ate yaani ammas deemanii maallaqa kafallee baasnes magaalaa tana keessa magaalaan tun badii ajaa'ibaa mudachuudha. Ani magaalaa tana keessa maallaqa kafalame egaa beekooda maallaqni kafalame akka inni ba'uuf kafalame. Magaalaan maallaqni egaa kafalame booda yaaddoon bahus magaalaan tun walitti baduu teessi. Attamaam akka bahuufu kamalame maaltu magaalaa walitti balleessa. Suma afaanitti dubbiin tun jalqabumaa'u miyyoon san as baatee hin dubbanne inni miyyoon tun yeroo dura geessus miyyoon tun qaalimaatiyyaa jee geesse eegan akkatti dhageenyetti gartee miyyoon tun jaartiitiyyaa jeeti mucaanis dubbatee jaartiitiyyaa manatti waan biraa irratti dalagu jiraa jee isaafillee maqaa buusee waan akkanaan hojjete intalti tun jaartii isaa ta'uudhaaf yoo waraqaa karaa seeraatiin gartee niqaa godhatee yoo warra biyyatti godhatees asitti dirqama alaabaa namaa jala jirraa biyya namaa jirraa tana keessatti waraqaa yoo itti qabaate jaartii isuma san bira dhaqee osoo waan tana hin godhin jalqabumaa'u isuma san bira dhaqee yaaddoo intalti sun jaartii tiyyaa jee jalqaba yoo itti himee waraqaas garsiisee inni galchuufillee yoo dide hadidu yoo ta'e waraqaas garsiisee waraqaa saniin jaartii teetii mijee yoo inni hadidu ta'e asuma garagalee nama Oromoo jira nama Oromoo sanit dhaqee aadaa qabna seera qabna dhugaadha edillee waan tana haaseetiin ture. Dhugaadha dubbattee. Dhugaadha miciyyoon sun nama afaan qabdi ija qabdi akkuma isaanitti waan ta'eef dubbattee ofirraa murteessuu ni dandeessi. Dhugaadha. Mirga siidhaatiin falmachuudhaaf if bira jirti. Dhugaadha. Miciyyoon amma inni jaartii jijjiirtuun isilleen dubbattee nan fakkaata irra viidiyoo tokko irratti hoggaan laalu. Dhiisa yaaddoo fedhu hattuu naa qabdu fedhu mootummaa naa qabdu dhiise haa qabsiise ni jira faraan akkasuma ni jira lubbuun jira akkasii gar maallaqa kafalaadha hawaalaa naqate tamaam hawaalaa yoo naqate miciyyoon duyyoo jaartii isaa taate jaartii isaa tanarraa yaanii bassi waa'ee jaartummaadhaa irraan qabachuu amma inni irra doolaara 10,000 yaaddoo irraa hawaalaa buusee jaartiin isaa harka mana yaaddoo abbachiisee yaaddoo harka qaba jaartii sanis kalaatiin fadhu jechuun gana maallaqa kana fudhatee jaartii bitachuu deemte bira. Suma afaanitti inni kun gartee doolaara 10,000 jechuun nama ajjeese moo lubbuu namaa baase moo gartee jariimaan inni hojjete jirtu tun tana keessattis maaliinis
Obsi. ni jirti. Obsi. Akkasumas Obsi. Sefaanatti qabadhan illee ni naara gowwaa'ee waan taate namni asoo kun na aarsa beeka. Kanarraa Dhugaa. jajjaree kanatti waan jechuun fedhe. wannummaan si dhufeefu qilleensa irratti si harkeetiin haasoo fudhatama qabu ta'uusaa harkeetiin si dhufee ati kun nama akka kiyyaati waan barnoota namaa hannu akka nuuf haasoftuufiin si dhufee. Dhageessa namni tokko yoo fi harka sillaate sanis harka isaa akkasitti laatetti adaba kafaluudhaaf karaa jira. Karaa saniin deemteeti adaba harka sillaachuu isaa san gartee kafalchiista. Akkasuma akkasuma har'a dhugaadhaa faraan edallee jeetiin jira har'a dhugaadhaa faraan ka'ee miciyyoon yoo jaartii isaa taate yookaan jaalallee isaa taate aarii keessa galee yoo yaaddoo kagartee wanna godhu taate. Dhageessa dogongoree waan san ka godhu taate hoggaanii fi isa san bakka san geesse yaayyee aara bahe yaayyee garuu irra deebi'ee yaada isaa waan isaa kana gocha isaa kana irra deebi'ee hayyoo akkamittiin akkas ta'e jee if hubatee jechuudha. As deebi'ee abugaa ani tanaafin akkana jee nama biraa tokko ni jira barka. Namni biraa ni jira nuti gartee. Akkanaati yoo gaan akkana jeeti gurbaan bakka san jiraate. Laal Awwaan tanaafin akkana godhe aareet man jarjaree kana godhe ani waa waan hin daleeneeti gurbaa akkanaatiiti kana jee silaa fala tokko ni kaayaa jechuudha. Tamaam. dhuga sumaa Fala san hin keenye. dhuga Fala sanis hin keenye. Dhageesse? Fala sanis hin keenye. Osoo fala san hin keenye yoo fakkeenyaaf biyyatti mootummaa qabdi. Yoo har'a fakkeenyaaf namni hattuu qabe tokko hattuun qabdi takka dolara kuma fuudhannu hafalaa sarraa farra nu naqaadha. Tamaam ni na'e Oromoon qabna rakkoo qabna. miliyoona abbaa Maali ni qabna Oromoodha ni qabna uummata ni qabna saba keenya ni qabna. saba bal'aadha. Dolara kuma kudhan xiqqishaa tana dhiisiti. Sanii ol yoo ta'e waliif jirra. Dhuga Ara dhugaadha waliif jirra. Yoo rakkoon keessa dhageessaati. Tamaam yaaddoo dubbisne askarri san akkana nu naqaajee mucaan nu dubbisne nu naqaajee maallaqa sarraa farratti. Tamaam ni na'ina maallaqa kaminne isa dubbisne wanni mucaan jaartiitii yaa wajji galee jaartiitii jala jalaa bachiise dhageeffadha jaartiitii jalaa bachiise jaartiitii yaa wajji galee adda. Qonni jirti moo hin Ni jirtu? jirti moo hin jirtu. Jaartiin mucaa kanaa tun akkamis bira dhufte gaafii isarraa fuudhate aboo ani hin goone hin jirtu yoo kajoo taate adeemsa qabduunis. Dhuga Isa kana kan dubbisee akkanumatti maallaqa nu naqaa jaaniiti maallaqa kafalleeti jechuun hin ta'u. Dhageesse? dhuga. Inni kun akka nama tokkotti ani waliin hin mul'atu. Gartee askarri qabee deemuu isaa malee mana hidhaa kageessan. Haa deemuun. Hin agarree Haa deemuun. qabamuun isaa dhugaadhaa qabamee jira. Bara dhageessa dhageeffadhu abbaan fedha isaa qabu qabama dhiiraa qabama rakkoon qabu waan takka osoo hin taane of eegde malee eega taate wanti taatu hin jirtu akka itti dhageessee jiru osoo hin kufin of eegde eega kuftee mucattee horofa keessa ciifte wanni of eegde maal jiru of eeguun osoo hin kufin dura Osoo hin kufin dura ayiwaa fe'ita. amma jechuun mucaan kun itti geessee fuudhee miti amma ilmaan keessa akkamiin fuudhaa osoo ilmaan haati mana hin jirre sababa kijibaatiin akkamiin fuudhaadha jechuun nu aarsa ilma mana dhiisee. Namoonni taasisa. Eeyywaa arrabbu mucaan kunis wanni inni fuudheef tun dhugaadha moo dhugaa miti afaan yaaddoo afaan intalaa la isanirraa osoo dhageenye as deebileen jenna yoo ammoo isanirraa dhageenye afaan jaraarraa wanni bahu wanni mucaan jootu jiraatu taate Intalli sayyoon irratti dalagee yoo jiraatu taate mucaan isa akka qaba mucaan akka qabaa akka qaba. inni illee dogoggora guddaa godhe akkasitti. La inni bara karaa osoo nama keenyatti himatiin namatti geessuutu nu aarsee isa fuudhee wanna godhuutu nu aarsi malee bara wanni takka waa malee hin jedhamu beektaa. Dhuga Dhageessa? Oromoon waa ta'u duuba jira. Eeyywaa yaaddoo kana silaa akka mul'atetti mul'achuu isaa kana isa kana bilbilaan dubbasanii boo akkam keessa jirta nagee qoonqoo harkattaa si fidaa jiranii waan nyaattu. Dhageessa? Bakka tamsi geessan. Eeyywaa wanni mucaan jee si fideeftu ni jirti intaloon tun akkam gooti siif intaloo gidduu maaltu jira jaanii gaafatanii deebisa afaan isaarra dhageenye intaloo saaseessanii eeyywaa tana jira tun hin jirtu jedhanii wanni mucaan jiru tun dhara kijiba. Dhageessa? Sanaafuu jechuudha. Maallaqa kana wanti kafalluuf hin jirru yoo heera qabaattu yoo biyyi mootummaa qabaattu taate akkana deemuu qabdi. Yaani jarjarumaan kaanii maallaqa irraa kafallee tamaa rakkoodha akkasitti gara jettanitti. Maali haa hidhamu dhiiraa hidhaman. Eeganii fi kana kanaan dhufte jala deemnee baasuun keenya jalaafne jala deemnee haqa isaatis garree fi yoo immoo inni akka qabaatee fi mucaan kana akka qabaate jala deemnee karaa dhugaatiin ragaa irra dhiyeessinee ragaan sin jiraatee ragaa qabaachuu baannaan abbaan wanta ta'e efiif kijibisaatiin sullaayaaf
akkasumas maaf anatti khijiba jaartiidhaaf qabuu fi yookaan naggada yookaan hawaalaa buufachuu adda baafachuudhaaf salaati kishoo namni maallaqa hin taane hawaalaan ta'u ilmi namaa lubbuun namaa qaaliidha waddu namni takka dhalata malee lamata hin dhalatu takka dhalata hiruma takka dhalata ati kun deebitee fakkeenyaaf lamata hin dhalattu kasi fakkaatu dhalata malee ati hin dhalattu waan tana namni maallaqa hawaalaa hin taane yaaddoon kun bakka jiru arkamee osoo inni arkamin caljaanii maallaqa san kaa'uufiin hin ta'uun jaan akkanuma tokkotti hin ta'u yaada kana jala deemanii dhuguu adda baafatanii miyyoon raayis miyyummaan sanuu eessa jirti akkam jette gocha san sirratti hojjetee jiramoo hin jiruu gartee yaaddoon je'ee namni gaafatu hidhabame waliin kana dubbadhuuf sibiratti illee dubbadhee fi atilleen duraan illee dubbattee jirta. Ani michiyyoo tana silaan beekee ni gaafadha. Rakama siitii nambara siitii illee qabu telefoon siitii illee qabu silaa gaafachuun nan dhibne. Anis akkuma keetii bar. Dubbii yaaddoo kana keessa waa hedduu jira. Akkaan achi ilaalee harkotti waa hedduu jira. Waan kana hundaa'uu rabbiin haqaa baasu haqa rabbii haqaa godhu isas rabbiin nagaan ilmaan isaatti haa galchu hanga dandeenye akka obboleessaatti akka lammiitti dhageesse akka saahibaatti ejjennee jala jennee haqa isaatis kaanitis kaanii jaartiin narraa bichisee yaam dire jaartii jaldeessi bineensi gaaraa turaan hafuu jaan dhageesse. Dhugaa. Waan jiru rabbi wajjin jala dhaabbannee ni gargaara yoo rabbi jee. Achuma keessatti jaartiin nyaatu. Innis mul'atee inni mul'achuun isaa sanis afaan isaatiin dubbatee akkana yoo nuuf jee waan jiru lafa kaayee michiyyoo sanillee dubbisnee akkasitti lafa keeysifne inshaallah yoo rabbi jee waan jiru waan karaa gartee haynii haqaa afaan funyaan qaban afaan dubbata jedhanii haaqni abbaadhaan ni gara inshaallah yoo yaadduun gartee dhugaadhaan osoo wanta hin dalagiin mucaan kun nama kana irratti daleessee yaa geesse yookaan yaadduun wanta na dalagee michiyyoon sana isa gurbatti himatte kana inshaallah ni mul'ata. Akka rabbi haa godhu. Hayni ni mul'ata. Ni mul'ata. Hayni hamcaatii fi haysallee ni mul'ata. Ammoo yoo gartee yaaddoon namni heddulleen yaaddoon jaartiin biraan jirtu ilmaan kophaadha dhiisee hidhaadha jira. Jaameeti haasomaa jira. Haasoo kanarratti akka mataa kiyyaa akka nama Oromoo tokkotti maallaqa gaafatan sanii miti. Yoo gartee inni kun waan san miyyoon sanas baatee gartee gocha kanarratti dalagee inni irratti dalagee jiraa sagaggaalummaa tan jettee miyyoon haasoyte murtiin herri ni murteessu. Ableen gartee mootummaan murtee dooluun qabdu. Yoo michiyyoon bara akkas jettu taate. Ilmaan isaanillee. Yaaddoon bar ilmaan lammii qabaa haadha qabaa fira qabaa ni jirra. Yoo yaaddoon osoo ilmaan qabu nama si haa gargaaru jaanii bira geessan waan akkasii karaa dalagee jiraatu taate michiyyoon akka jettee hin taate. Ilmoo yaaddoo bara bisiiti aannan ittiin murteessaa. Ittiin murteessa akka malee. Maal mucaan saayimni yaaddoo san waan jedhee wayii geesse. Jarraara. Akka jee yaaddoon jarraaraa ammaas inni hanga ibbaroo hanga amataa hidhaan keessaa taa'uu jiru. Ayiwaala osoo hin ta'in laal eeganii fi michiyyoo dubbisnee wanni tun ni jirti hin jirtu wanni tun hin dalagamne adda baasnee afaan isaa dafa michiyyoorraa adda baasnee. Yoo mucaan qajoo jaartiin jala bachisi jiru ragaatti qabaatee yookaan michiyyoonis akkana jettee himattee wanni hundi adda baate booda yoo yaaddoon waan san darbee jiraate amata meeqa waa ta'u. Tokkoo miidhagina. Ilmaan lammii qabaa ni jirra jechuudha ilmaan isaa haadha abbaa biraan keenya haadhallee itti galchina. Dhageessee. Yaaddoon ammoo waan kana darbu dhugatti yoo waan kana dalagee jiraatu ta'e hoggaa afaan isaarra dhageenye afaan michiyyoo afaan isaarra dhageenye hoggaa san waan hin jiru akka mataa jette amata akka amata kudha takka waa ta'u tumurtaa'e. Yoo ammoo osoo afaan isaarra dhageenye osoo michiyyoo irra dhageenye akkanumatti hiinee ilmaan kophaa hambisnee jechuun baay'ee nagga dhageenye dhugaan isinii bara wanni aarii dubbaddeef tanaaf. Kaanis haqa isaa silaa osoo niifi karaa wannaan ta'in haqa isaa san osoo balleessuun ta'in yoo dhugumaan jaartii yaadduun jaartii jala bichisee kan jiraatu taate eeywaa Oromoo akkana yaadduun akkana yaadiitiin akkana na godhe na akka. Haadidanii. Osoo arabatti hin geessine. Ana haa ta'u fadhu nama haa ta'u namoota dhiyaatutti himatee maa dhiiraa min ta'in min dhalattu himatu abolutti himadheetiin waan san na diideenii arrammoo osoo wasaniitiin aarii akkana dalage yoo jee dhugaadhaa gaafa san himate isni jiraatitti dhugaa haqa qaba jennee lafa kanyee osoo sanan ta'u afaan isaatirraa waan dhagee wajjin
murtee san jala deemanii murtee wanna godhan kunis mijiyyoo jechuudha dhageessee osoo nama tokkotti namatin kan nutti lafaa ka'ee jaartiticha fuudhee jee namatti geessu dogoggora. Ammaas Kanaatiitu nama arsee nama arsiisa malee osoo himatee jiraate yoo wanti dhugaa taate har'a yaaddoo dhugaadhaa. Mucaan faraan haqa qaba jennee yaaddoo itti murteessinee ilmaan haadhatti galchinee gargaaru akka obbolummaatti sanii nu qaba. Hanga siittuu jechuudha osoo sanii fi kan hundaa waan ga'een maallaqa kafallee baasnaa maallaqa kafal yaani bakka tana keessa ani xiqqishoo waatuutu nama mul'achuu jira. Mee waa hundaaf waan hundaa mul'ata. waa hundaaf rabbi nagaa godhu isas rabbi nagaa almanatti galchu haqa haqaadhaa haqa godhee rabbi abbaadhaa galchu. Rabbi kasaa godhu Irraan kateefu rabbi kasaa godhu adda baasuu rabbiin tanarratti wanni hin jiru tanarratti wanni hin jiru mucummaan kun dhalaan tun kajaarsa qabdu yoo feete kajaarsa biraa qabdu gartee isummaan tunu kun jaarsa kiyyaa meettee si haaddi. tasanii allahu aalam Haasawa dhalaati yoo waraqaatti qabaate waraqaan kaatti godhatee qabaate yaqa sanirratti dhaab mootummaan bara adda baaftee ragaa waraqaadhaan deemta beekta mootummaa duratti yoo jaarsa kiyyaa meettee jechuuf hin jennee. saniif jechuun san afaan isiitii fi afaan isaatiitu warra geessanis laa tola amma warra san hundi namuu kaanis mucaa hidhee ittiin baqatee kaanis muciyyoo bakka tana jiranii addaan hin beeku. Hin beekamu Isa mul'atu. waan ta'eef isaan kan hundaa rabbiin nagee gidduutti yaabisu nuti hanga dandeenyetti Tattaaffii waan godhuu dandeenyu. wajjira dhaabbannaa isaan lachuutu gara tolaatti akka tolaan fixatan adda harkisna ammoo tan hundarraa waan rabbiin gortee ta'eetu ta'a isinillee du'amaan nu gargaaran isin jaa hordoftoota Dhaloota keenya